jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala natti mimera kotanti mara. Ashama maatiiwwan chaanalii kan kootii kan taatan har'a viidiyoo haaraatti walitti dhufnee jirra. Viidiyoon haaraa qabadhee isinii dhufe Sabrina Jamal viidiyoo sirba haaraa nuuf qabattee dhuftee jirti. Wajjin react goona sirba kanaa jechuudha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii Jamaa keenya kanatti nutti makamaa isin jechuu barbaanna. Viidiyoo kana immoo like godhaa hin barbaadetti. Mee viidiyicha waliin ilaallaa. Jalqaba irratti subscribe goonaaf Sabrina Jamal ol tajettu xumaaf sirba kanaafis laayikii kenninaaf jechuudha. Sirbichis maal jedha kan jedhu waliin ilaalla. Sabrina Jamal Sabrina Jamal tu Gada Studio Anjala Tatu tatini tati tahubana ni hafti ofirakin ofinchinkin konni kan rabiti. Tatu tatini tati tahubana ni hafti Anti ni tati tahubana ni hafti ofirakin. Tatu tatini tati tahubana ni hafti ofirakin ofinchinkin. iddoo itti waraabban lokeeshinii baay'ee duun isaa baay'ee bareeda. Mee viidiyicha keessa sirbi maal jedha ergaa maal dabarsaa kan jiru waliin ilaalla. Konni kan rabiti tatu tatini tati tahubana ni hafti ofirakin ofinchinkin konni kan rabiti. Ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala natti mimera kotanti mara waa'ee jaalala dandeeyse fura. Ani jaalala jaalala ani Wow, Sabrina Jamal baay'ee bareeda daansiisiillee. jaalala jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala natti mimera kotanti mara waa'ee jaalala dandeeyse fura. Garuu Sabrina gaaffii tokko asirratti eenyu kaameraa waraabee eenyutu idiit godhee eenyutu sirba kana qindeessee asirratti arguu hin dandeenye ifama. Garuu eenyu akka hojjatee lokeeshin manaajerii eenyu akka qopheessee viidiyoo kanaafis nuuf hin ergine. Fakkeenyaaf amma akkasii argitan kanatti eenyutu akka qopheesse nuuf ibsuu qabda ture. Hayyee itti fufu. Natti mime alatti hin sodatin gaa yaakashti ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala jaalala natti mimera kotanti mara waa'ee jaalala dandeeyse fura. Natti himi himi 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 mal mallo natti himi himi amati mari himi himi sirko de kenda himi himi jar jarin ani himi ani jaalala jaalala ani jaalala ani jaalala jaalala ani jaalala natti mimera kotanti mara waa'ee jaalala dandeeyse fura. Natti himi himi mal mallo natti himi jagamati mari sirko de kenda ani
qaba. Sanuu yeroo kanatti afaan Oromoodhaan sirbii jaalala baay'ee sirbamaa jiru. Wanti biraa irratti xiyyeeffatamee irra sirbamaa jiru kana keessatti inni biraa wanti guddaan garuu jajjabeeffamuu qabu. Chaanalii mataa ofii irratti gadhiiste. Sirboonni Oromoota amma bahaa jira hunduu parsantii baay'een isaa jechuu dandeenya. Chaanalii deemanii chaanalii biraa irratti gadhiifamaa jiru. Kanaaf waan ta'eef jajjabeessuu qabna namoota akkana chaanalii ofii irratti gadhiifaman kana waa baay'ee keessa taranii chaanalii ofii kanarra yoo gadhiisanii irraa gatii dadhabbii isaanii argachuu qabu waan jedhaa viidiyoon har'a kenna waliin daawwanne kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye bye.